Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii Bareentoo miidiyaa neetwoorkii jirtu nagaa fi salaamtaan keenya bakkuma isin jirtan maratti isin haadha lagaa fi gaarreen qaxxaamurtee isin haadha qabdu isiniin jecha oduu ibsa ejjennoo qeerroo bilisummaa Oromoo irraa kenname qabadhee dhufeetiin jira. Hamma xumura sagantaa kootii akkana hordoftan asumaan dhaamsa isinii dabarsuun barbaada. Ibsa ejjennoo qeerroo magaalaa Finfinnee irraa kaleessa kenname kana nuti maal jedhan nuti qeerroon Oromoo amma booda bahaadhiyaa kaabaa kibbaa giddu galaa tarkaanfii waboon fudhachaa jiru cinaa akka dhaabbannu deeggarsa barbaachisu maraan abaa'oo cinaa dhaabbachuu keenya uummata Oromoo maraaf dhaamuu barbaanna jedhan. Amma booda qabsoon bilisummaa Oromoo karaa qawweetiin itti jiramu kana akka cinaa dhaabbannu akka deeggarru qeerroon waamicha dabarsiteeti jirti. Dhugaa dubbachuudhaaf ammaan tana ummanni qawwee qabu, ummanni humna qabu, ummanni dandeettii qabu, ummata akka gartee miiliyoona 10 hin geenye ummanni Tigreedha. Hanqamta akka sagaleen isaanii akka addunyaa gubbaa dhagahamu jirtu walumaan harkaati jirra, dhagayaati jirra. Kana yeroo jennu ummanni Oromoo humna qawweetiin of ijaaree jabaatee akka hin jirres walumaan harkaati jirra. Kana yeroo jennu ummanni Oromoo alaa fi keessa jirtan waboo cinaa akka dhaabbattan dhaamsa keenyas isiniif dabarsuu barbaanna. Waboon Oromoodha. ABO'n adda bilisummaa uummata Oromoo jechuun ABO'n kan uummata Oromoo bilisoomsuudhaaf jecha jireenya gadadoo, jireenya rakkinaa hangaara keessatti dheebuu qabatanii nyaata dhugaatii osoo hin jenne dhagaa boraafatanii gaara keessa gala. Jireenya bashannanaa akka keenya nuti jiraachuu osuma barbaadanii uummata Oromootiif rakkoon uummata Oromoo kan akkanatti arguu mannaa mootummaa kana dhabamsee hanqa dandeenyetti wareega lubbuutis kafallee mootummaa kana yoo dandeenye qarreetti isa darbine uummata Oromoo bilisoomsuudhaaf jedhanii gaara keessa akka isaan nuuf jecha jiran kun shokkii takka illee waliin nu gaafachiisu. Haa ta'u malee uummanni Oromoo waboon akka uummata isaaf qabsaa'e dhaabni uummanni Oromoo ammaan tana abdii guddaa irraa qabu ABO'dha. Adda bilisummaa uummata Oromoo gaara jiran kan jaalmarroodhaan hoogganaman ammaan tana qabsoo hadhaawaa godhaa akka jiran walumaan harkaati jirra. Adda bilisummaa uummata Oromoo Wallagga keessatti beekamuu kan ture ammaan tana godinoota Oromiyaa mara keessa wal gahuudhaan tarkaanfii barbaachisaa fudhachuufis deema. Haa ta'u malee uummanni Oromoo waboo cinaa akka dhaabbannu qeerroon magaalaa Finfinnee irraa kaleessa galgala dhaamsa kana dabarsaniitu jiru. Uummanni Oromoo alaa fi keessa jirtan marti keessanuu waboo cinaa akka dhaabbattan dhaamsa keenya asumaan isiniif dabarsuu barbaanna. Akka hayyoonni Oromoo alaa fi keessaa dubbachuu jiranitti ABO'n waboon yeroo ammaan tana kanatti deeggarsa barbaachisaa haala duraaniin adda ta'een deeggarsa akka isii barbaachisu waggootonni siyaasaa Oromoo ala jiran dubbachaati jiru. Wabootu jiran kanfii barbaachisaa fudhachuus akka eegalees wabootu Wabootu jiran 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 wabootu jiran
Wabootu jiran. 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 Wabootu